Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaan qaban cimsanii akka itti fufan ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa himan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan jiil ajaja damee humna galaanaa Ameerikaa fi Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangaanii waliin kaleessa mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo jaarraa tokko olii akka qaban kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan biyyoonni lameen damee ittisaa irratti waloon hojjechuuf dhimmoota isaan dandeessisu irratti waliigaltee irra ga'uu himaniiru. Marichaan yeroo itti aanutti dhimmoota ulaa galaanaa nageenya naannawaa gaanfa Afrikaa irratti fayyadamummaa waloo irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru. Ajajaan damee galaana Ameerikaa fi Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangaanii gama isaaniin Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannawaa kana irratti gahee olaanaa kan qabdu ta'uu himuun keessumaa nageenya Somaaliyaa tasgabbeessuu fi shororkeessummaa dhabamsiisuuf carraaqqii taasisaa jirtu dinqisiifataniiru. Yeroo itti aanutti dhimmoota loltummaa fi nageenya irratti waloon hojjechuuf waliigaltee irra ga'amu odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaan qaban cimsanii akka itti fufan ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa himan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan jiil ajaja damee humna galaanaa Ameerikaa fi Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangaanii waliin kaleessa mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo jaarraa tokko olii akka qaban kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan biyyoonni lameen damee ittisaa irratti waloon hojjechuuf dhimmoota isaan dandeessisu irratti waliigaltee irra ga'uu himaniiru.